Fuunee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aadhaa sagantaa bareedaa hawwataa fi miidhagaa ta'e tokko isiniif dhiyeessuudhaaf yaade. Egaa kun beekamu sagantaan keenya guyyaa har'aadhaa qulqullina bishaanii fi dhabamsiisa balfarratti yookaan haayijiinii fi saaniteeshinii jechuudha. Egaa kanatti aansee seensaa irratti waqtiiwwan muraasa kan laallu ta'a. Bishaan maali kan yoo ilaalle bishaan wantoota bu'uura jireenyaa dhala namaatiif barbaachisoo ta'an keessaa isa duraati. Kanaaf bishaan bu'uuraa jechuudha. Jireenyaaf bu'uuraa, bishaan jireenyaaf bu'uura jechuudha. Egaa bishaan jireenyaaf bu'uura ta'e kun immoo qulqullina dhabuun isaadha nama irratti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Qaama namaa keessaa parsantii 60 ol kan ta'u bishaan irraa kan ijaarame waan ta'eef bishaan nuti fayyadamnu kun qulqullina kan qabu ta'uu qaba jechuudha. Bishaan faalame naannoo faalame immoo dhibee fida. Kanaafuu bishaan faalame fayyadamuu irraa of qusatuu qabna jechuudha. Faalama naannoo ittisuuf immoo hubannoo hawaasaa guddisuun dirqama keenya jechuudha. Balfa naannoo keenyatti dhabamsiisuudhaan fayyaa hawaasaa tiksuu ni dandeenya. Fayyaa hawaasaa keenyattis haaluma kanaan balfawwan naannoo keenyatti argaman hunda dhabamsiisuudhaan qulqullina hawaasa keenyaa eeguu ni danda'ama jechuudha. Manneen fincaanii ijaaruudhaanis akkasumas fayyaa hawaasa keenyaa tiksuun ni danda'ama kan jedhuun dhiyeessuu barbaade. Sanada kana keessatti qabxeewwan wantoonni kan jechoonni ijoon nuti ilaallu hedduun ni jiru. Jechoota ijoo kana immoo wal duraa duuban isiniif muraasa isaanii siifnuuf tuquu yaada. Inni jalqabaadhaa saaniteeshiniidha. Saaniteeshinii jechuun maal jechuudha? Egaa akkuma hundi keenya beeknu yookaan hundi keenya hubannutti saaniteeshinii jechuun saayinsii fayyaa hawaasaa ta'ee dhimmoota kosiiwwan qaama namaa keessaa karaa uumamaatiin ba'an kana jechuun udaanii fi fincaan jechuudha. Ittiin karaa udaanii fi fincaan ittiin maksaman qulqullina dhuunfaa itti eegamuu fi itti fayyadama bishaan qulqulluu irratti kan gaggeeffamudha yookaan itti fayyadamni bishaan qulqulluu kan ittiin gaggeeffamu jechuudha. Saaniteeshinii jalatti wanni tokko immoo wanni dubbiin ijoon yookaan wanni ijoon barbaachisaan tokko maali yookaan naan jettan taate gabaa saaniteeshiniiti. Gabaa saaniteeshinii jechuun itti quufinsa fedhiiwwan saaniteeshinii fooyya'aa ta'e guutuuf adeemsa gabaa hawaasaa fi daldalaatiin hojjetamu ta'ee faayilaa hojii tola ooltummaatiin kan hojjetamudha. Gabaan saaniteeshinii dhiheessii fi fedhii fi dhiheessin haala ittiin meeshaaleen qulqullina ittiin eeggatan dhihaatan jechuudha. Haayijiinii yeroo jennu garuu gocha. Kana jechuun gocha qulqullina fayyummaa gaarii fi qulqullina mirkaneessuun wal qabatee yeroo murteessoo ta'anitti harka samuunaan dhiqachuu, hojiiwwan nyaataa fi bishaan haala qulqullinaan raawwachuu dabalata. Kana jechuun walumaa galatti haayijiinii jechuun qulqullina jechuudha. Egaa tokko tokkoon gara ilaaluutti haa sheennu. Inni jalqaba irratti argamu harka dhiqachuudha. Harka dhiqachuu jechuun gocha haayijiinii yookaan qulqullinaa yeroo murteessaa hunda gaggeeffamudha. Watti kam harka dhiqachuu qabna kan jiruuf immoo wattiiwwan yookaan murteessoo ta'an akkaan barbaachisoo ta'an yeroo hunda harka dhiqachuu qabna. Garuu yeroowwan murteessoo fi akkaan barbaachisoo ta'an immoo muraasni isaanii jiru. Inni jalqabaa nyaata qopheessuun dura harka keenya dhiqachuu qabna. Nyaata nyaatuu keenyan duras harka keenya dhiqachuu qabna. Daa'imaa nyaata kennuun dura harka keenya dhiqachuu qabna. Mana fincaanii yookaan mana qulqullinatti fayyadamuun booda harka keenya dhiqachuu qabna. Erga mana fincaanii fayyadamnee baaneen booda harka keenya samuunadhaan dhiqachuu qabna. Erga daa'imman qulqulleessineen boodas akkasuma harka keenya dhiqachuu qabna. Walumaa galatti erga hojiilee hedduu raawwanneen booda harka keenya dhiqachuu qabna jechuudha. Harka keenya maaliif dhiqanna yoo jenne fayyummaa dhuunfaa fi maatii eeguuf waan akkaan barbaachisaa ta'eef harka keenya yeroo hunda dhiqachuun nurraa eegamaa jechuudha. Harka dhiqachuu jechuun immoo bishaanuma qofaan dhiqachuu osoo hin taane saamuunaa gosa adda addaatti fayyadamuun harka keenya dhiqannee fayyaa hawaasa keenyaa fi fayyaa dhuunfaa keenyaa, fayyaa maatii keenya eeguu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanu mata dureen guddaan qulqullina bishaaniiti. Qulqullina bishaanii jechuun maal jechuudha? Qulqullina bishaanii jechuun bishaan dhugaatiif yaadame maddarraa eegalee hanga maamiltoota bira gahutti qulqulluu ta'uu jechuudha. Bishaan kun yookaan bishaan qulqulluun kun osoo hawaasaaf hin dhiyeeffamne qulqullinni isaa jalqaba irratti mirkanaa'uu qaba. Yeroo qulqullina bishaanii kana hojjannu
qorichoota bishaan qulqulleessan itti fayyadamuun duratti yeroo turtii yookaan expiry isaanii sirriitti ilaalamuu qaba. Akkasumas ammas sadarkaan keemikaalota bishaan qulqulleessanii dura sirriitti mirkanaa'uu qaba. Keemikaalli fayyadamnu kun yookaan qorichi fayyadamnu kun bishaan kana ni qulqulleessa moo hin qulqulleessu jennee erga adda baafamneen booda fayyaa hawaasaa irratti immoo miidhaa ni fida moo hin fidu kan jiru sirriitti erga addaan ba'een boodatti fayyadamnaa jechuudha. Qorichoonni fi keemikaalonni bishaan ittiin qulqulleessinu kun yeroo yeroon ilaalamuu qabu jechuudha. Yookaan qorichoonni fi keemikaalonni bishaan qulqulleessan bishaan hawaasni itti fayyadamutti haala yeroo isaa eeggateen itti godhamuufii qaba kan jedhu jechuudha. Egaa walumaa galatti faalama bishaanii ittisuu irratti xiyyeeffachuudhaan sirriitti yoo hojjenne fayyaa hawaasa keenyaa eeguu ni dandeenya. Wanni murteessan inni guddichi fayyaa hawaasa keenyaa eeguudhaaf bishaan nuti fayyadamnu qulqulluu ta'uu qaba jechuudha. Mee fakkeenyaaf muraasa kaasnee haa ilaallu. Inni jalqaba irratti jiru dhaabbileen bishaanii ganda keenya keessa jiran haala maalirra akka isaan jiran adda baasuu qabna. Keessumaayyuu namoonni itti gaafatamummaa adda addaarra jirru dhimmi hawaasa kanaadhaa akkaan nu yaachisu jalqaba irratti dhaabbileen bishaanii haala maalirratti argamu kan jiru sirriitti ilaaluu barbaachisaadha jechuudha. Uummanni keenya hoo maddoota bishaanii keessaa kanneen qulqulluu fi faalamoo ta'an adda baasuu qabna. Maddoota bishaanii kana keessa inni uummanni keenya itti fayyadamaa jiru isa kami? Bishaan uummanni keenya itti fayyadamaa jiru kun qulqullina qaba moo hin qabu adda baasuun itti gaafatamummaan nutti dhagahamuu qaba jechaadha. Adda baasuudhaan hawaasaaf fala barbaaduu nurraa eegama. Dhaabbileen bishaanii ganda keenya keessa jiran kun immoo sadarkaan qulqullina isaanii maalirra jira? Qorachiisnee qorannoowwan sadanuu jechuudha. Baayoloojikaalaa, fiizikaalaa fi keemikaalaa isaa gaggeessinee bishaan kun dhugaatiidhaaf akkaan barbaachisaa yookaan ta'u taate hawaasa keenyaaf dhiyeessuu qabna jechuudha. Maaliif bishaan irratti akkaan xiyyeeffanne yoo kan jettan ta'e egaa qaamni namaadhaa parsantiin 60 fi isaa ol ta'u bishaan irraa kan ijaarame. Ammallee qaamni keenya harki caalaan bishaan jechuudha. Kanaaf bishaan kun immoo qulqulluu ta'uu qaba. Erga kanneen adda baasnee bishaan kun qulqulluu ta'uu isaa adda baasneen booda meeshaalee fi wantoota bishaan ittiin qulqulleessinu sana ammoo sirnaan itti fayyadamuu qabna jechuudha. Egaa akkuma duratti kaasaa turetti bishaan nuti dhugnu sun sadarkaan qulqullina isaa beekamee fayyaa namarratti miidhaa kan hin geessisne yoo kan ta'u taate bishaan kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Garuu bishaan kun qorannoon baayoloojikaalaa isaa, qorannoon keemikaalaa fi fiizikaalaa isaa erga gaggeeffameen booda fayyaa namarratti dhiibbaa kan geessisu yoo ta'u itti fayyadamuu hin qabnu jechuudha. Maaliif yoo kan jennu taate dhukkuboonni garaagaraa sababa bishaan faalame kana hawaasni keenya fayyadamuutiin itti darbaa jechuudha. Fakkeenyaaf fincaanii fi udwaan namoota adda addaa suuraa tokko irra jiru kana yoo kan laallu taate bishaanitti makamee jira jechuudha. Yeroo inni bishaanitti makamu ijoolleen xixiqqoon bishaan kana yeroo ijoollee horii tiisutu yookaan yeroo inni godhu bishaan kana ni dhugdi. Bishaan kana ergaa dhugdeen booda immoo dhukkuboota garaagaraatiif ni saaxilamti jechuudha. Kanaaf yeroo fincoonnus ta'e yeroo hagnu akkasumas yeroo balfaawwan garaagaraa dhagannu iddoowwan bishaan lageenii yaa'anitti gatuu hin qabnu jechuudha. Maaliif yoo kan jennu taate bishaan faalame kun dhukkuboota garaagaraa hawaasa keenyatti waan fidaniif mee qabxiilee 4 jalatti yaa ilaallu. Inni jalqabaa dhukkuboonni faalama bishaaniitiin daddarban keessaa inni jalqabaadha bakteeriyaadha. Bakteeriyaa keessaa immoo dhukkuboonni akka koleeraa, taayifoidii fi kan kana fakkaatan sababa bishaan faalame fayyadamuutiin uummata keenya hedduu miidhaa jiran. Kanaaf dhibee koleeraa, taayifoidii fi kan kanneen kan fakkaatan irraa of ittisuuf bishaan qulqulluu sadarkaan isaa beekamee fi itti fayyadamuu qabna jechuudha. Inni lammaffaan ammoo dhukkuboota faalama bishaaniitiin daddarban keessaa inni biraa vaayirasiidha. Hepatitis A fi B kan jedhaman
pooliyoo fi rootaa vaayirasiin sababa bishaan faalame fayyadamuu keenyatiin uummata keenyatti daddarbee miidhaa jira. Keessumaa dhukkubni tiruu yookaan hepatitis A fi E jedhamu kun yeroo hedduu namoota keenya irratti bakkeewwan gantuu keessumaa wantoota baadiyyaatti ni dhagahama. Kuni maaliif ka'e kan jennu yoo kan ta'u taate dhukkuboonni kunniin sababa faalama bishaanitiin daddarban jecha. Waan uummanni keenya bishaan faalame fayyadamaniif rakkoo cimaa uummata keenya irraan gahaa jira jechuudha. Inni sadaffaan gartuu dhukkuba garee pirootozoowaatiin kan daddarbudha. Dhukkuboota faalama bishaanitiin daddarban keessaa inni biraa kanneen pirootozowaadhaan darbanidha. Inni kunis maali yoo jenne ameebaa, jaardiyaa fi kanneen kana fakkaatan sababa faalama bishaanitiin hawaasa keenyatti darba jechuudha. Kana jechuun bishaan faalame kana yeroo itti fayyadamne hawaasa keenya irratti miidhaa fida jechuudha. Kana malees osoo hin taane paraasayitiidhaan kanneen darban ni jiran. Paraasayitoonni faalama bishaanitiin darban kan akka bilaarziyaa, raammolee garaagaraa fi kanneen kana fakkaatan hedduun sababa nuti bishaan faalame fayyadamuutiin uummata keenya miidhaa jiru jecha. Dhukkuboota kanaa fi kanneen kana fakkaatan irraa hawaasa keenya tiksuuf bishaan nuti itti fayyadamnu qulqulluu ta'uu qaba jechuudha. Yoo bishaan faalame kan fayyadamnu taate dhukkuboonni silatti kaasne kun hundi isaaniidha hawaasa kana ni miidhuu jechuudha. Egaa qulqullina bishaanii eeguu fi qorachuudhaaf wantoonni hojjetuu qabnu maali yoo kan jennu taate inni jalqabaa dhaabbilee bishaanii wajjin wal qabsiisee waan ka'uu qabudha. Dhaabbilee bishaanii wajjin wal qabsiisee baay'ina dhaabbilee bishaanii ganda keenya keessa jiran erga addaan baasneen booda sirriitti qulqullina isaanii qorannee qorachiisnee haga itti gaafatamummaatti itti deemuu qabnu. Inni biraa immoo maddoota bishaanii wajjin wal qabsiisee maddoota bishaanii ganda keenya keessa jiran keessaa kan hawaasni keenya itti fayyadamu adda baasnee maddoota bishaanii qulqullinni isaaniidhaa amanamaa ta'e yookaan ragga'etti akka fayyadaman hawaasni godhuudha. Maddoota bishaanii kana keessaa kanneen faalamoo ta'an ammoo hawaasni keenya akka ittiin fayyadamne godhuun nurraa eegama itti gaafatamummaa keenyas jechuudha. Keessumaayyuu daa'imman osoo hin laaliin itti fayyadamuu danda'an waan ta'eef waan kanarratti sirriitti hojjechuu nu barbaachisaa jechuudha. Egaa kana qofa osoo hin taane rakkoowwan gama bishaaniitiin wal qabatee jiran yookaan qulqulleessituuwwan bishaanii keemikaalonni qorichoonni adda addaadha yeroo yeroon hawaasa bira akka ga'u godhuudha. Egaa yoo kan ilaallu taate bakkeewwan garaagaraatti wantoonni nuti fayyadamnu yookaan bishaan nuti fayyadamnu raammolee xixiqqoo fi bakteeriyaadhaaf kan saaxilamedha. Kanaafuu dhaabbilee bishaanii ganda keessa jiran irratti xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan qoricha adda addaadhaa yookaan keemikaalonni bishaan qulqulleessa yeroo yeroon hawaasaaf akka kennamu godhuun itti gaafatamummaa hunda keenyaa ta'uu qaba jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo kutaan itti aanu waa'ee mana fincaanii ijaarrachuu wajjin wal qabatee kan jirudha. Mana fincaanii wajjin wal qabatee mana fincaanii maaliif ijaarree kan jiru namoonni hedduun ni kaasan. Mana fincaanii inni jalqaba irratti jiru fayyaa keenya eeggachuudhaaf ijaarranna. Udaanii fi fincaan bakka tokkotti bahuun dhukkuboota daddarboo kanneen akka koleeraa, garaa kaasaa, raammoo fi kanneen kan fakkaatan irraa nama ittisa. Keessumaa dhukkuboota namarraa namatti daddarban kanneen fayyaa keenya huban irraa of tiksuudhaaf falli ijoo fi inni jalqabaadhaa mana fincaanii ijaarrachuudha. Fayyaa hawaasaa eeguu qofa osoo hin taane inni lammaffaa immoo qulqullina naannoodhaa eega. Kana jechuun naannoo urgaawaa hawwataa ta'e keessa akka jiraannu godhaa jechuudha. Faalamni naannoodhaa hin jiraatu. Inni biraadhaa immoo nyaata fi bishaan eega. Nyaatni nyaannu fi bishaan dhugnu qulqullinni isaanii ni eegama. Maaliif yoo kan jennu taate bakkeewwan adda addaatti deemnee kan fincaan hin baane yoo ta'e fincaan sun immoo dhiqamee gara lagaatti hin deemu fayyaa keenya ni eegganna jechuudha. Inni biraadhaa immoo beeyladoota fayyaa beeyladoota eega. Egaa horiin marga dheedaa bishaan dhugaa yoo nuti immoo muka jalatti kan baanu taate yookaan akkasumas immoo yoo kan bishaan qarqaratti baanu taate bishaan sanitti yaa'uun isaadhaan bahu bishaan san keessa kufuun isaadhaan hin hafu. Balfi nuti baane kun yookaan udaanii fi fincaan kun bishaanitti yeroo makame horiin immoo achi bishaan san yeroo dhuge akkasumas marga udaan irratti hagamee deeme san yeroo nyaate fayyaa hawaasa san irratti fayyaa horii kana irratti dhiibbaa guddaa qaba.
dhukkubni kun immoo namarra beeyladoota irraa deebisee immoo gara namatti darbuu carraan isaadha guddaadha jechuudha. Inni biraadha kabaja. Mana fincaanitti fincaan bahuun kabaja namaaf kenna. Namoonni udaan isaanii bakka hin taanetti bahanii hagan hawaasa bira kabajan qaban. Mee haa ilaallu. Namni tokko aduu guyyaatiin xaraaraadhaan daandii gonnuficharra taa'ee yookaan hagu agarte maaltu sitti dhagama. Kanaaf fayyaa hawaasa keenya eeguudhaaf inni wantichi wanta akkaan barbaachisaadha. Inni biraa immoo tasgabbiidha. Iddoowwan daldalaa fi hojii yeroo balfa namarraa qulqulluu tahan tasgabbii fi jeequmsarraa bilisa taata. Sammuun kan kee boqonnaa argataa jechuudha. Egaa amma immoo itti aansuudhaan waa'ee gandootni dirree irratti iddoon hagurraa bilisa yoo ta'an maaltu uumuu danda'a kan jiru muraasa isaanii wajjin laallee isatti onni goonaa jechuudha. Namoonni karaa irratti yookaan bakka hin taanetti fincaan bahan yookaan udaan hagan tokko wanni kun miidhaa ta'uu isallee addan baafanne. Beekumsa waan kanaan qabanii akka hin beeknes immoo hin beekanii jechuudha. Namoonni tokko immoo akka wanni kun badaa ta'e ni beekanii garuu godhurraa duubatti hin deebi'an. Namoonni tokko immoo ni beeku akka ni miidhaa qabu deebisee immoo garuu beekama godhanii jechuudha. Warri immoo mana fincaanii ijaarratan immoo akkasitti karaa irratti udaan isaanii hin hagan ni eeggatanii seenaan fayyadamanii mana fincaanii isaaniitti fayyadamanii jechuudha. Gandoota keenya yoo kan fudhannee ilaalu taate gandoonni baay'ee haala nama gaddisiisuun sadarkaa gadi aanaa keessa jira jechuudha. Mana fincaanii qabu jechuudhaaf haala ulfaatu keessatti argaman jechuudha. Egaa akkuma salatti waa'ee bishaan irratti dhukkuboonni bishaan faalamiin daddarban maal fa'aa jennee akkuma ilaallee turre amma immoo dhukkuboota sababa udaan dirree irratti haguutiin nama qaban muraasa ilaallu. Dhukkuboonni sababa udaan dirree irratti haguutiin faalama naannoorraan kan ka'e namarraa namatti daddarban dhukkuba koleeraa, dhukkuba taayifoidii, dhukkuba ameebaa, dhukkuba garaa kaasaa, dhukkuba jaardiyaa, dhukkuba raammoo mar'imaanii, dhukkubni pooliyoo fi kanneen kana fakkaatan hedduun uummata keenyatti miidhaa kan jiran hedduudha jechuudha. Kanaafuu dhukkuboota kanneen irraa of eeguudhaaf, hawaasa keenya eeguudhaaf, ijoollee keenya eeguudhaaf mana fincaanii ijaarrachuudhaan of eeguu qabnaa jechuudha. Egaa mata dureewwan jalqaba irratti ilaalle hunda isaanii amma xumurree jirra. Waan balfaa yookaan qoshaashan laalla. Balfi maali yoo kan jennu taate wanta ergaa itti fayyadamaniin booda gatamu kan faayidaaf deebisee hin oolle yookaan ergaa itti fayyadamaniin booda deebifamee itti hin fayyadamnedha. Balfi jechuun walumaa galatti haftee wantoota xurii waa keessaa bahuu fi kan fakkaatan ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf balfa yookaan xurii nyaataa, balfa yookaan xurii mana keessaa bahu, balfa industiriiwwan keessaa bahu. Walumaa galatti balfa jechuun wanta faayidaa dhabee hafe darbatamu tokko jechuudha. Kan yoo sirnaan itti qabamin fayyaa namarratti miidhaa olaanaa geessuu danda'u. Gosoonni balfaa baay'eedha. Balfa uumamaa yookaan organic waste kan jedhamu jira, balfi namtolchee ni jira, balfi teknikaa ni jira yookaan industrial waste jechuudha. Balfi fayyaa yookaan medical waste ni jira, balfi electronicsdha waste kan jedhamu hedduun ni jira jechuudha. Akaakuu balfaa yoo kan laalu taate bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa balfa dhangala'oo, inni itti aanu immoo balfa jajjaboodha. Balfa dhangala'oo jechuun wantoota dhangala'oo ta'anii yookaan akka haala bishaanii jiran ta'ee faalama fiduu danda'anidha. Wantoota dhangala'oo ta'anii hambaa yookaan dhidhiiqaa wantoota garaagaraa ta'anidha. Dhidhiiqaa mana manaa bahu yookaan fincaan jechuu dandeenya. Walumaa galatti akka fincaanii akka dhidhiiqaa mana keessaa bahu qoshashaa adda addaa waan hedduudha jechuudha. Inni jajjaboo jennuun immoo wantoota hin dhangalaane kan jajjaboo ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf nyaata namarraa hafe ta'uu danda'a. Baala mukarraa kukkufe ta'uu danda'a. Dhoqqee horii ta'uu danda'a. Udaan ta'uu danda'a. Pilaastikii adda addaa ta'uu danda'a. Fistaalii ta'uu danda'a. Waraqaa ta'uu danda'a. Meeshaalee yootti mana ijaaran namarraa hafe ta'uu danda'a. Dhagaa ta'uu danda'a. Elektirooniksii ta'uu danda'a. Biyyoo faalame ta'uu danda'a. Hedduudha. Walumaa galatti balfa haala kanaan bakka lamatti qoonnee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf yoo kana kan laallu taate haayilaandiiwwan gosa garaa garaadhaa udaan manaa gadi bahu yeroo mana ijaaran balfi adda addaadhaa kukkufe kuni magaalaa keenya balleessa, ganda keenya balleessa, argaa ijatti hin tolu, deebisee immoo fayyaa namarratti illee dhiibbaa olaanaa geessisaa jechuudha. Qulqullina magaalaa fi baadiyyaa eeguudhaaf maal haa goonu? Tokko
maatii bakkeewwan harka dhiqannaa bu'uuraa qaban adda baasa yookaan bakkeewwan harka dhiqannaadha akka adda bahanii uummanni namni hundinuu yeroo mana fincaaniitti deebi'u harka isaanii akka sirnaan dhiqatan akka godhamu godhuu gorsa barbaachisaa ta'e kennuudha. Inni biraa moodula qulqullina naannoodha yeroo geessisu namoonni hundinuu affaa isaaniitiin hulaa affaa mana isaaniitiin alatti balfa adda addaa gatame akka qulqulleessan ofiifis deebisanii akka balfa hin ganne akka godhan godhuudha. Inni biraa immoo balfaa dhangala'aa fi gogaa akka walitti naqamne addaan godhuudhaan isa gubamuu malee gubuu isa qarabuu malee qarabuu isa dhangala'aa ta'e immoo bishicha boolla bakka itti balfi itti dhabamsiisu bakka balfi dhangala'aatti dhabamsiifamu qopheessuudhaan achitti gatuudha. Manneen daldalaa fi nyaataa magaalaa keenya keessatti yookaan gandeeta keenya keessatti argaman sirnaan akka itti fayyadaman keessa dhabamsiisa balfaa kanarratti haala addaatiin hojjechuun ni barbaachisa jechuudha. Kana qofa osoo hin taane buufataaleen fayyaa keenya qulqulluu ta'uu qaban jechuudha. Biqiltuuwwan garaagaraa mooraa dhaabbilee fayyaa keenya keessa dhaabuudhaan manneen fincaanii qulqulluu ta'an dhaabbilee fayyaa keessatti tajaajilaaf banaa gochuu fi maamiltoonni bilisaan akka itti fayyadaman mijeessuu bakkeewwan balfa dhangala'aa fi balfi gogaan itti naqamu buufata keessatti qopheessuun dirqama jechuudha. Kutaalee maamiltoonni itti keessummeeffaman hunduu qulqulluu ta'uu isaaniidha mirkaneeffachuudhaan sirriitti irratti hojjechuu qabna jechuudha. Egaa kan erga laallee mana fincaanii yeroo ijaarrannu immoo maalitti fayyadamnu kan jedhamudha. Qadaada boolla mana fincaanii yookaan eemislaappiin kan sadarkaa isaa eeggate akkaan bareedaa kan ta'e jiddugala hundarratti gabaratti waan argamuuf hundi keessanuu bitattanii itti fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa akkuma ammaan laalletti maatii qulqulluu fi fayyaa qabeessa ta'e maatii qulqulluu fi fayyaalessa ta'e uumuudhaaf namoota horii waliin mana tokko keessa jiran adda baasuu qabna. Namoota manuma tokko keessatti immoo kushiinaa fi bultiif itti fayyadaman adda baasuudhaan namoota mana bultii fi kushiinaa fi bakka bultii horii adda qaban adda baasuudhaan namoonni kunniin fayyaa isaanii eeggachuudhaaf hubannoo sirriitti uummanni keenya horiis yookaan jabbilee bakka nyaata itti bisheessuu fi bakka bultii isaadhaa bakka tokkotti akka hin fayyadamne gochuu qabna jechuudha. Kana qofa osoo hin taane qulqullina dhuunfaa eeggachuu qabna jechuudha. Inni biraadhaan immoo dhiheessaa fi oomishaalee bu'uuraa harka dhiqannaa mijeessuudha. Barnoota fayyaa fi hubannoo qulqullina dhuunfaa kennuudha. Akkasumas egaa qulqullina dhuunfaa eeggachuudhaaf maal gochuu qabna kan jirutti inni jalqabaa dhiheessaalee fi oomishaalee bu'uuraa harka dhiqannaadha akka uummanni haala barbaadeen argachuu danda'u haala mijeessuudha. Barnoota fayyaa fi hubannoo qulqullina dhuunfaa kennuudha. Bartee fi sirna harka dhiqannaadha jabaa ijaaruudha. Meeshaalee eeggannoo marsaa laguu manneen barnootaa fi dhaabbilee keessatti haala salphaan akka argatan gochuuf haala mijeessuu qabna jechuudha. Dhaabbileen mootummaa fi dhuunfaa fayyaan ala jiran immoo maal haa godhani kan jiruuf tokko mooraa waajjiraa keessa hawwataa gochuudha. Makiinota tabalaashanii taa'an gara iddoo tokkootti fiduudhaan bakkeewwan amma isaan dhaabbatan hawwataa fi qalbii namaa kaawwatu gochuu bakkeewwan harka dhiqannaadha waajjira keessatti qopheessuu mana fincaanii qulqulluu ta'e qopheessuu qabna jechuudha. Hojii dhiibbaa yookaan faalama qilleensaa irratti maal gochuu qabna kan jiru wantoota faalama qilleensaa fiduu danda'an adda baasuudhaan miidhaa inni hawaasa irra ga'u hubannoo bal'aa kennuun nurraa eegama jechuudha. Fakkeenyaaf keemikaalota balaafamoo ta'an irraa hawaasa baraaruu nurraa eegama jechuudha. Keemikaalota fi balfaawwan balaa hamaa fidan dhabamsiisuu qabna. Qorichoota midhaanii fi arama irratti biifaman haala itti fayyadaman irratti hawaasatti siquun waliin hojjechuu qabna. Haala qabannaa fi dhabamsiisa keemikaalota balaafamoo ta'an hubannoo uumuu fi haala amma itti qabataa jiraniif dhabamsiisaa jiran adda baasuudhaaf hubannoo keemikaala summaawoo ta'an yeroo midhaan yookaan yeroo aramatti biifan akkasumas immoo midhaanitti biifan yookaan haftee yookaan goommaa qorichi sun keessaa biifame yookaan qarbuu yookaan immoo haala addaatiin dhabamsiifamuu qaba kan jechuudha. Fakkeenyaaf qabeewwan kunniin yookaan goommaan pilaastikiiwwan amma agarra kunniin kan keessaa qorichoonni farra aramaadhaa akkasumas kanneen midhaaniif biifaman raammolee adda addaatiif biifaman keessa dhumanidha. Goommaaleen kunniin lubbuu namarratti miidhaa olaanaa geessisanii jechuudha. Nama ajjeessu hamma nama ajjeessutti geessisanii summiidha waan ta'aniif kanaafuu ergaa itti fayyadamneen booda haala addaatiin dhabamsiisuu qabna kan jedhudha. Egaa walumaa galatti sagantaan keenya guyyaa har'aa kana